Oromo. No. Waan ma Hamza jedhamu iyyuu beeku. Ifa mana. Hamza jedhamu iyyuu beeku walquma hin qabnu TikTokiidhaan malee dhugaan jirtullee ammoo sana. Obsiteetuma gaa'ilma dhiiraa tokko taate garaa bal'attee laphee tana gaddistee obsiteetuma dhii dabarsita gaa. Alhamdulillah onneen na fayyite abbo. Amma ollaan keenya kun hundi yoo dhage obsa gurbaa sanii jedhan yaa habiibtii namaa nu dhagaa suuta. Ittuu si dabale. Maaltu maal taane? Qara barta saqayyaamaa jira narrafeen bulu. Guyyaa takka qachiisee hafeen beeku. Hamza itti sheer godhanii beektanni dhufuu dubbiin dhumtee jirti. Ati eenyu caalta? Nanaan obsa qaba. Intalatti jireenyi isii hoteela keessaati bunnaa beetii keessaa san. Ila haadha faaxeetti yoo salaamu alaikum. Dhugaa jirtanas si hima. Aashittiin akkas jetteef siif osoo hin ta'in mistira ofiitii fi hicciitii isii kan dho'isinee baasaa jirti. Aashittii fi hasuun duraan jaalallee Suudaanitti turan. Ila jamaana dhageeffadhaan hicciitii dho'isuun beeku dhugaa jirtu gadi baasa. Haadha faaxeen tuqna haadha faaxeen anuma arrabsaame garuu dharaan itti hin deemina. Hasuu ka fuudhe Suudaanidha. Hasuu amma Kiyaar Bashir wajjin deemtu tana. Suudaanichi irraa du'e makiinaa wayitti ajjeesanatti fakkaate. Gooddanyaa namicha Suudaanii kanaatu jira. Gooddanyaan namicha Suudaanii kuni Hasuu fi Aashittiin waan wal beekaniif Aashittii jaalate Suudaantichi kun jechuudha. Jaalatee oduma Suudaanii wajjin Aashittiin jiraataa jirtu osuma wajjin jiraatanuu akka waan Suudaantichi kun gaaf wayii Aashittiin kafteeriyaa san osoo isiin teettuu ijoollee Abashaa wajji arge. Achumarraa namichi akka waan itti dhaaddatee irraa gore. Kanaafuyyuu rakkoon Aashittiin dhayxee haadha faaxeetu hixa jechuun hicciitii kiyya ijoolleen Dubaay keessa jirtan gabbaasaa jechuudha. Aashitti kan hojii keeti. Biyya Masrii keessatti haati faaxee takka asliif har'aan baane. Osoo waan akkanaa jiraate asliin lamatti hin beeku qaata gabbayee hima. Kanaafuyyuu irra caalatti kan rakkoo Araba wajji Suudaanis haa ta'u muwaaxina biyya kanaa wajjillee lokaalii biyya kanaa wajjillee hariiroo cimaa fi walitti dhufeensa cimaa qabuun hicciitii hunda gabbaasaa hojjettan gad isinii baafna. Kan rakkoo cimaan bira jiru Aashittiidha. Wallaahi kun dhugaa rabbeetiin isinii kakadhaan. Aashittiin Suudaanii jaallachaa turte Hasuu waliin. Aashittii fi Hasuu maaltu addaan faffacaasee jedhaati namni beektan keessa gabbu'aa qoradha. Dubbiin gaafsan isinii galti. Haati faaxeetii yaallooliin ati mucattiin rakkoo ofii hicciitii ofii sodaattee dalgattu hixee bada Hamzaa yoo achi ga'ee wanni Suudaan itti fayyadamtuun xiqqoo isii isaa banamaati oli. Wanti yoo isaa ba'olti taatee booda Hamzaan kaa'uun sanuu mucallee waan danda'u yoo booda Hamzaan na dadhabe akkam ta'a icciitiin kun ammoo gabbayoo na dhiise immoo asitti raafaa ka jettu karoora kana karoorfattee dhufte jechuudha Aashitti malee kun dubbii haadha faaxeetii miti dhugaan jiru kana namni Suudaanii wajjin jiraataa ture sababa gooddanyaa Hasuutiif jecha maaluma rabbi isin godhe akkuma kee moobaayilee fayyadama ati maluuka Arabaati waan kee nyaatu riskii ta'e nyaatu damoosa kee fudhatu maaluma rabbi isin godhe akkuma kee moobaayilee fayyadama ati isaayyuu Suudii akkatti badde tana Oromoon bakka hundatti jireenya waliin danda'u hundatti jireenya waliin danda'u gaariin goone wallaahi illee ani beeku yoo dhuguma namni qabsiise waan gaarii miti viidiyoo inni booyaa ta'een mashumeeshii keessa jira jiru arge garaana nyaate miidhama nama tokkoo namni gammadu miti viidiyoo inni booyaa ta'een mashumeeshii keessa jira jiru arge garaana nyaate miidhama nama tokkoo namni gammadu maaliif wala rasaa jiranii wala rasaa umara kon qabu wala rasaa this is freedom waqti kawaayee walqabsiisu ture jedhu kanaafi ijoolleen keenya ijoolleen Suudii dhugaa rabbii garaa walii laafa isa dhugaa rabbii garaa walitti jabaatina jireenya biyya lafaa jireenya gabaabduu kana kaboru keessaa duutu kaboru shortaan ofiinuusi qabu kaboru konkolaataan si dha'u ka waan taatu hin beekne ka akka itti galtu hin beekne kana wal dadhabuun gaarii miti እንደ አንድ ዶክተር በጣም አዝኛለሁ ባየን ገደረ ኢፋና በደራ ሰዓት ኮቦዳ ኢፋን ሰዓት ኮቦዳ ዱፋ ያው ሱዳን ሞቶ ባሲ ተኮ ወቀት ታፈላ ታገለ ላይ ዜሩ
baasii tokko viidiyoo waliin agarre warri Hamzatti dhiyaatan Hamzaan irraa kadha asliin adabbii qabaa Hamzaan baasii tokko akkatti porofaayiliin kaayadhu naan jedhe nuti fuula doktora kennaa dhaaluu feenaa adabbii irraa kaasii jedhaani ishee irraa kaasii jedhaani warri Hamzatti dhiyaatan itti dabadha kanaaf ijoolleen abdii geeraa qabsiiftan أنا بايدا وين كده هون دنا أرى سامو جانسون وري أبدي الإيراك كده أنا كقول لا أروح من هناك سلش كلك توصل ربي سيابوس شو ميتي وما جتني والله ربي ولي سناكت يو إني باورة دبي سل ربي تشي أجت يو كار ربي ساهاباسو إذا جرى نما أبدي غير takka rabbi abdii baasee sigaraa haa guddisu takka si qabsiisetti ni shumeetii abdii bira si haa geessu wallaahi ምንም ማለት አልችልም kanuma amin jedhamuun inshallah nama abdii geeraa qabsiise isa jedhe nama abdii geeraa takka rabbi abdii baasee sigaraa haa guddisu takka si qabsiisetti ni shumeetii abdii bira si haa geessu wallaahi ምንም ማለት አልችልም kanuma amin jedhamuun inshallah nama abdii geeraa qabsiise isa jedhe nama abdii geeraa takka rabbi abdii baasee sigaraa haa guddisu takka si qabsiisetti ni shumeetii abdii bira si haa geessu wallaahi ምንም ማለት አልችልም kanuma amin jedhamuun inshallah nama abdii geeraa qabsiise garuu oduun feetan yaada kennisiin kotawee warri abdii qabsiise enu madaawee walitti kaatti yoo gastii galchee ijoollee warra soddaa waan gaariin goone gaariin goone Mustafa ante giftara taate bannaat hiriyaa kiyya mucaan kun giftara guddaa ta'e argitanii toppira jira netorkiin adide bannaataa achi wayi netorkii ayyaantu jirta bayyaa keetti kiyyaa fooloo godha kiyyaa kamaal kiyyaa fooloo barbaadda akkaawunti kee piraayiveeti rakaate qoy ifaan haa deebi'u booda dhufa fooloo si deebiseera ifa bade neetworkiin baay'een dagamu natti ayyaantu hawaariyoo jirta fayyuma